qoyyaame qoyyaa. Ni sitti man hirusi. Eeyyeka. Waamtee tato. Waan inni waamna dhumti. Ani garuu waamicha kanatti baay'ee guddaan gammada. Gammachuu guddaadha. Maaliif beektaa? Hojii wangeela keessa qooda qabaachuun jireenya koo keessatti iddoo olaanaadha. Dhugaa hawwii koodhas. Maaliif abboonni durii gatii guddaatti baasanii waan fidee nutti laatanii fi ani immoo isa kanarratti bu'aa gaarii anis gatii guddaa kaffalee hojii wangeelaa kana keessa qooda qabaachuu kootti guddaan gammada. Waaqayyo immoo nu gargaara. Egaa akkuma jedhame immoo imaana kana baannee galmaan hin geessu. Kanis layyuu ergama keenyadha. Waan nurraa eegamudha. Egaa akka kun uummanni ergama waldaan nutti laattu kan seeraan akka galmaan geenyutti kutannoo qorachuu qabna. Dhugaadhaan manatti murteeffadhee dhufee waa'ee kanarratti manatti murteeffadhee dhufee haa ta'u. Anis murteeffadheera. Kottaan tokko. Sabukona sitir kadeni maka Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kana fuula qulqulluuttis Waaqayyo tokko guyyaa har'aa kana yeroo dheeraadhaa fi ergaa wangeelaa bahuudhaa fi leenjii waldaan kennitu hordofaa kan turtanii obboloonni akkasuma immoo isaaniin gurmeessuudhaaf kan dhuftanii obboloonni Fagalagaadhaan dhuftanii fayyaa keessanii Waaqayyo isa yeroo jaallatamaadhaa fi jaallatamaa akkasii nuu kennee ganan nuuf haa ta'u. Ma walii wajjiniin gara sirnaa obboloota hojii wangeelaa Itoophiyaa kana gaggeessuu irratti adeemuudhaaf jecha irra deebii tokko walii wajjiniin faffachaa gara sirnaa itti darbinaa. Walii wajjiniin dhaabbannee irra deebii tokko nu gaggeessi gooftaa hojii kee hojjennaa amma daarii lafaatti wangeela labsina isa jedhu dhaabannee walii wajjiniin faarfanna. Gaggeessi gooftaa hojii kee hojjennaa amma daarii lafaatti wangeela labsinaa irree kee ol kaasii seexana irratti. Nummaru babana boichi kanketi Reke olkasi setanarati Nummaru babana boichi kanketi Gaggeessi gooftaa odike hojjenna amma daarii lafaatti wangeela labsina Reke olkasi setanarati Nummaru babana boichi kanketi Reke olkasi setanarati Nummaru babana boichi kanketi Nora amma yeroo kana immoo dubbii Waaqayyoo fi gorsa dubbii Waaqayyoo gabaabinaanii yerootti dhageenyudha. Wangeela Maarqos boqonnaa 16:15 irraa sagaleen Waaqayyoo akka kana jedha. Gara biyya lafa hundumaa dhaqaa uumama hundumaattis wangeela lallabaa. Obboloonni kuni yeroo kana keessatti yeroo dheeraadhaa fi waldaa kana keessatti leenjii barbaachisu kan isaan fudhatanii fi ergaa kana galmaan ga'uudhaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a mo'ee yeroo ka'etti warra saduukaa bu'anii ergamoota hojii wangeelaa hojii mootummaa Waaqayyoo bal'isuutti bobbaasuudhaan yeroo jedhu gara biyya lafa hundumaa dhaqaa uumama hundumaattis wangeela lallabaa. Egaa uumama hundumaatti yeroo jedhu nama hundumaatti jechuudha. Biyya hundumaatti afaanii, qooqaanii, aadaadhaanii, sabaanii, saalaanii sadarkaa jireenyaatiin namatu gargar hin qoodin nama hundumaatti bifa fakkeenya Waaqayyoon kan uumame hundumaatti waa'ee fayyisuu gooftaa Yesuus Kiristoos akka himtani akka lallabdani jedhatu isaaniin har'as ergaadhuma kana fakkaatu qabatanii akka kaatanii fi Waaqayyo waamicha kanatti isin waamee waldaan kiristaanaas waan hidhachuun gadi hundumaa isin hidhachiisee gara biyya lafaatti yeroo barbaatan kana
ergaa bal'isuu mootummaa Waaqayyoo kana galmaan ga'uudha. Isa kana keessatti bu'aa bahiin jira. Isa kana keessatti beelli jira. Eeguun jira. Isa kana keessatti wareegamni jira. Isa kana keessatti rakkinni jira. Bu'aa bahiin jira. Danqaan jira. Namaan kan uumamu jiraachuu danda'a. Uumamni danqaa garaagaraa kan nama mudatu jiraachuu danda'a. Isa kana hundumaa cabsitanii ergaa Waaqayyoo mootummaa Waaqayyoo bal'isuudhaaf amma waamicha kana waamamtaniittu. Amma waamicha kana waamamtanii of kennitanii jireenya kennitanii baataniittu. Waaqayyo isa kana sina dandeessisu. Ameen. Waaqayyo isin dura haa bu'u. Ameen. Amma yeroo kana immoo yeroo itti warra ergaa wangeelaatiif ba'an kanaa fi Waaqayyoon kana nu ta'a gara aarsaatti dhuftanii hin jilbeeffattu warri gurmeessitanii wajjiniin dhuftanii dhaabbannee isaaniif kadhannachuudhaan as dhuftu. Itti fufee kutaa dubbii Waaqayyoo keessaa gurmeessitoota keessaa duraa boodaan nu dubbistu ni jalqabaa Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 hanga 20 inni lammataa hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8 duraa duubaan itti dubbifamuu waliin dhageenya. Isas nanti bisa Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 hanga 20tti akkas jedha. Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu waaqa irratti lafa irrattis anaaf kennameera. Egaa dhaqaa maqaa Abbaatiif Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluuttis isaan cuubuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Waan ani isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisa. Kunoo ani immoo hamma dhumaatti baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjinan jira isaaniin jedhee Ameen. Ameen. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8 akka jedha. Isin garuu Hafuura Qulqulluun yommuu isinirra bu'u humna hin godhattu. Yerusaalemitti, Yihuudaa hundumaatti, Samaariyaattis hamma andaara lafaa dhuga baatuu hin taatu isaaniin jedhe. Ameen. Amma maanguddoonni harka keenyarra keenyee Waaqayyoon kadhannaa fi harka keessan irra keessuu warra hojii wangeelaatiif ba'an kanarra yaa Waaqayyoo Waaqa hundumaa dandeessu abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos abbaa hojii kanaa abbaa ergaa kanaa si galateeffannaa yeroota akkasii nuu kennitee warra of kennan warra hamma daarii lafaatti biikee dhugaa ba'anii kennitee waldaa kanaaf kennitee biyya kanaaf kennitee galanni siif haa ta'u amma warra ba'an kana duukaa ba'i fuula isaanii dura darbi isa ol ka'aa fuula isaanii dura gadi buusi isa gadi bu'ee fuula isaanii dura qabi karaa wal isaanii qixxeessi homti dura isaanii dhaabbatee isaan mormee isaan injifachuu hin danda'in injifannoo isaanii kenni ho'icha isaanii kenni lubbuu yaa Waaqayyo dukkana keessa jiru karaa isaanii gara keetti deebifadhu dubbiin isaanii humna haa godhatu fuula isaanii darbi mana hundumaa waan gootuuf galanni ulfinni siif haa ta'u dhaabannee kadhannaa abbaa keenyaa waliin kadhannaa yaa abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu maqaan kee qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee waaqarra takka ta'e akkasuma lafarrattis haa ta'u kan nu buddeen keenya irraa nuuf kenni yakkaa keenya nuuf dhiisi nus kan yakka nu fakkaatu qorumsatti nu galchin hamaa nu malee mootummaan kee jiru humnis galannis bara baraan. Jaalalli Waaqayyoo ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tokkummaan Hafuura Qulqulluu amma bara baraatti hunduma keessan wajjin haa ta'u. Ameen. Waaqayyo dura keessan haa ba'u. Ameen. Dhaqaa hojii gooftaa hojjedhaa. Fadu ani sarana murteessa du'an sodaati labsina karaa garbaatti geessu ifna du'an sodaati labsina karaa garbaatti geessu ifna himi dubbii fayyinaa labsina karaa garbaatti geessu ifna. Egaa obboloota gammachuu guddaan itti dhagahame akkanas
ergama wangeelaa barannee xumurree ergama wangeelaa waldaa keenya guutti baay'ee gammadeera. Kunis baay'ee guddaa gammada. Amma nuyi akkuma wangeelli kun aarsaan guddaan itti kaffalamee biraan ga'ame akkuma kanas imaanaa waldaa keenya kaafamudha. Kanaaf iyyuu deemnee saba hundumaatti nama hundumaatti wangeela geessisuu qabna. Dhugaadha. Laabbuloo tokko waan asirratti dhimma keessaa immoo yoo bakka dhannitti waliif kadhachuu bakka hojii jabeessuun immoo dura jiraata maaliif akkasumatti calaqnee deemuu osoo hin taane waliif kadhachuun ni barbaachisaadha. Waaqayyoon nu gargaara mana. Egaa akkuma jette walii kadhachuu qabna. Sirriidhaan amma rakkoon garaagaraa nu mudachuu danda'a. Ergama wangeelaa kana immoo waldaan nutti laatteetti dirqama keenya baanee wangeela kana akkuma abboota keenya durii galmaan ga'uu qabna. Kutanneerra waan ta'eef jabaadha iddoo hundumaatti Hin jabaanna. Waaqayyoon hin kadhanna. Waaqayyoon nu gargaara. Egaa yeroo hundumaa jabaachuun nurra jiraata. Maaliif hordoftoonni baay'een jiraachuu danda'u. Ariitiin baay'ee yoo jiraate biyya keessatti waaqayyoon waan nu gargaaruuf isa irratti cimnee hojjechuun nurra jiraata. Yeroo baay'ee namoonni jiranti wantoota wangeelaa sanarraachuu nurra jiraata. Amma akkam godha? Baqa amma hin deemnaa. Baqa wanti sila walii gochuu dandeenyu waaqayyo waliif kadhachuudha. Akkuma waldaan kiristaanaa kadhattee nuuf ergitee ammas nu kadhattuunis waliif kadhannaa. Kanaachi bakka akkanumatti sila waan godhu Amma bakka kanumadha. Komaandii keenyas kanumadha. Amma bakka ana sirrii gadi bu'a. haa ta'u ishee bakka asuma irra hin qabu. Murteeffadhu ani sarara na murteessa. Du'an sodaatin labsina. Karaa garbaatti geessu ifna. Du'an sodaatin labsina. Karaa garbaatti geessu ifna. Himi dubbii fayyinaa labsina. Karaa garbaatti geessu ifna. Himi dubbii fayyinaa labsina. Karaan dhugaan jireenyi Yesuus Kiristoos qofadha. Namni isatti amanu jireenya argata. Namni isatti hin amanne garuu jireenya argachuu hin danda'u. Itti faradamaadha. Kanaaf firdi biyya lafaa jalaa ba'uudhaa fi Yesuus Kiristoositti amanaa. Yesuus Kiristoos jireenya isiniif laata. Yesuus Kiristoos nagaa isiniif laata. Kanaaf iyyuu dhagaa namni isatti amanu jireenya argata. Walitti koo Yesuus Kiristoos hin ta'isaa lubbuu godhatte fudhatteetta. Egaa isatti jabaadhu. Kanaaf uumamni biyya lafaa dhagaa Yesuus Kiristoos isa jireenya namaaf laachuu danda'u. Yesuus Kiristoos isa fayyina namaaf laachuu danda'u. Yesuus Kiristoositti amanaa. Yesuus Kiristoos inni fayyisaa lubbuu keessanii godhadhaa fudhadhaa. Inni jireenya isiniif laata. Inni fayyina dhugaa isiniif laata. Isaan alatti garuu jireenyi biyya lafaa hiikaa qabu. Isaan alatti garuu jireenyi biyya lafaa furmaata hin qabu. Kanaaf iyyuu dhaga'aa. Warri sagalee kana dhagaa jirtan, warri dubbii kana dhagaa jirtani. Yesuus Kiristoositti amanaa. Yesuus Kiristoos inni fayyisaa lubbuu keessanii godhadhaati fudhadhaa. Isaan alatti jireenyi hin jiru. Isaan alatti fayyinni hin jiru. Isaan alatti karaan hin jiru. Egaa obboloo tokko isinitti maan jira dhagaa dubbii kana. Egaa obboloo tokko isinitti dubbachaa jira dhagaa sagalee kana. Yesuus Kiristoos karaan dhugaan. Aaga dhaga'aa. Yesuus karaadha jireenya. Namni isatti amanu hundumtuu ajiraatuuf malee abaduuf miti. Ilaa yaa obbo Turoo tokko namni Yesuus Kiristoositti amanu hundumtuu jireenya qaba. Dhaga'aa dhaggeeffadhaa Yesuus karaadha. Namni isatti amanu hundumtuu jireenya bara baraa gala. Ilaa yaa obboloo tokko Yesuus Kiristoositti amanaa. Isas fayyisaa lubbuu keessanii godhadhaa fudhadhaa. Yesuus karaa, Yesuus jireenya, Yesuus dhugaa. Namni isatti amanu hundumtuu jireenya bara baraa ni gala. Jireenya bara baraa ni argata. Jireenya amma jiraatamu malee jireenyi ni jira. Jireenya du'a ni jiraachuu. Innis karaa Yesuus Kiristoos qofa. Namni du'aa kee ni jiraata. Innis karaa Yesuus Kiristoos waan ta'uuf namni hundumtuu Yesuus Kiristoos fudhadhaa. Yesuus fayyisaadha. Yesuus gooftaadha. Yesuus jireenyadha. Aaga dhagaa ammallee dabalee nan jedha. Yesuus fayyisaa waan ta'eef isatti amanaa. Kan lubbuu fayyisuu danda'u, kan lubbuu bilisoomsuu danda'u, kan lubbuu du'a jalaa baasuu danda'u Yesuus Kiristoos waan ta'eef isatti amanaa. Yesuus karaa, Yesuus jireenya, Yesuus dhugaadha. Yesuus Kiristoos inni jireenya namaaf hin kenna. Sabni dukkana keessa jirtan gara ifaatti kottaa. Sabni du'a jala jirtan du'a jalaa gara jireenyaatti kottaa. Yesuus jireenya. Yesuus karaa.
obboleessu Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu kee godhattee fudhatteettaa nagaan siif fudhatteettaa yoos immoo jabaa carraa gaarii argatte tole Yesuustu jireenyaa Yesuustu karaadhaa Yesuustu dhugaadha yaa biyya lafaa dhaga'aa Yesuus Kiristoosittis amanaa ni jireenya laataa ni nagaan. Karani si dugani si albako jedhe rabbiini namisa Yesuus karaa Yesuus dhugaa namni gara isaa hundumtuu jireenyaa qabaatu malee abaduuf miti obboleessu ati carraa gaarii waan qabduuf sagalee misiraachuu si fideen dhufu Yesuus Kiristoositti amanteettaa Maal jechaa jirtaa? Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu kee godhattee fudhatteettaa Naaf hin galle haasaan kee kun. egaan Yesuus Kiristoos si jaallata Yesuus Kiristoos waan si jaallatuuf du'a keessaa gara jireenyaa akka dhuftuuf inni lubbuu isaa dabarsee siif laateera har'a carraa qabdu kanatti fayyadamtee gara jireenyaa akka dhuftuuf ani wangeela dubbii waaqayyoo sitti nan hima. Obboleessoo haasaan kee kun naagalaan jiru. Atoo jabban mee horuuti? Jabban. Obboleessoo Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu kee godhattee akka fudhattu jireenya bara baraas akkatti qabaattu Jabban. misiraachoo sitti nan hima. Jabban atumtu. Kana lafa kaawwadhu. Achuma kaatu kan. Qoy obboleessa Achuma kaawwadhu. kun dubbii waaqayyootidha. Achuma kaawwadhu achuma Ani kaawwadhu. misiraachoo isa keessatti mulan dhufe. Amma inni rakkina hin qabu. Ilaa obboleessa koo dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos jireenyadha. Yesuus Kiristoos karaadha. Yesuus Kiristoos dhugaadha. Namni Yesuus Kiristoos amanu jireenya bara baraa qaba. Egaan hojii biyya lafaa kana dhiistee xuuxuu qaamuu dhiistee Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu kee godhattee fudhattee jireenya bara baraa akkatti galtuun barbaada. Amma mee obboleessa kun waa tokko si gorsuu barbaada. Isa kana lafa kaawwadhuuti. Isa kana akka jaabbani. Kan kana caalee jiru. Obboleessoo egaan Yesuus Kiristoos waan si jaallatuuf gaaffii tokko si gaafadha. Ati jireenya barbaaddu? Jireenya teettu kuni jireenya amma jiraata jiru kana caalaa. Eeyyee kana caalaa. Inni jireenya bara baraati. Inni immoo karaa Yesuus Kiristoos malee argachuun hin danda'amu. Kanaaf ati Yesuus Kiristoositti amantee jireenya argachuun feetu? Egaa hin barbaaddaa jireenya? Egaan sagalee waaqayyoo keessaa tokko siif nan dubbisa. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 akkasidha. Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis anaa yoo ta'e malee eenyu illee gara abbaa koo hin dhaqu. Egaan namni jireenya argachuudhaaf karaa Yesuus Kiristoos akka argatudha. Kanaaf Yesuus Kiristoositti amantee akka ati jireenya argattu har'a dubbii isa dhugaa dubbii wangeelaa sitti nan hima. Kanaaf egaa jireenya hin barbaaddatee Yesuus Kiristoositti amani. obboleessa ko. Ani kana dhiisee jireenya jettu kana jireenya kana irraa adda bahee jiraachuu hin danda'an. Inni jettu kun tokkomtu yoo naa ta'an jiru. Obboloota koo akkam jirtu? Kam? Nagaa jirtu? Wayii tokkoon sitti dubbachuu barbaada. Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhatanii fudhattanii yeroo hin jedhu Yesuus Kiristoositti amantaniittu jireenya akkasiniif laatu fayyina akkasiniif laatu Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhatanii fudhataniittu kan jechuu barbaadde. Egaa obboleessa koo carraa kana argachuu keetti guddaan gammada. Namni Yesuus Kiristoositti amanu namni Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaa godhatee jireenya argata, fayyina argata. Garuu namni Yesuus Kiristoos hin amanne jireenya argachuu hin danda'u. Biyya lafaa kana irratti osoo hin taane jireenya du'a qalasii argachuu hin danda'u. Qoy kana maalin godhani? Yesuus Kiristoosiin kana fayyisaa lubbuu kee godhadhu fudhadhu inni jireenya siif laata. Qoy nan fudhadhuu nan danda'an.
Deemuu dandeessu. Obboleessa koo Asoo geessee maali waan karaa Lakki qo'ii Dhaga'ii obboleessa Oduun akkasii baay'ateera. Maatiin keenya nutti himanii dhiisate. dhaggeeffadhatiin dhaggeeffannaa maal? Gowwoomsaa isaanii dhiisate maali? carraa kana deebitee argachuu dhiisuu dandeessa. Maali carraa maali? Wayi tokkoon si dubbisa wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irratti yeroo dhaqxee dubbifattu namni Yesuus Kiristoositti hin amanne firdii jala jira. Namni Yesuus Kiristoos amanu garuu firdii jala hin jiru. Inni jireenya argata, fayyina argata. Amma garuu wayi tokkoon sitti hima. Yesuus Kiristoos kanatti amanii inni jireenya siif laata. Jireenya kana namni Dhaggeeffadhu. lakkii dhiise laa maatii. Ilaali oolmaan amanuu dandeenya ilaali. Hin barbaadu. Hin barbaadu. Ilaa lakkii kot. na dhaggeeffadhu. Sitti hin Wayi tokkoon sitti Hin hima. dhaggeeffattu? Ilaa dhaggeeffadhu. Laa baay'ee. Namni obboleessa koo dhaggeeffadhu. Qo'iitiin Obboleessa koo adanaa dhaggeeffadhu. Dubbii jireenyaa dhaggeeffadhu. Dubbii fayyinaa dhaggeeffadhu. Dhiisiidha kotta kan. Obboleessa koo na dhaggeeffadhu. dhaggeeffannuuni. Yesuus Kiristoos Duraan alatti- gurraa qabdaate waan akka duraan gurraa qabdaa. Dhugaa haasaansaa dhugaa natti fakkaate. Tu dhaggeeffanni immoo. Maalirraa? Haasaansaa Obboleessa dhugaa. koo. Dhaggeeffadha zimjedhii ma dhaggeeffadha. Kuni macaafa qulqulluudha. Macaafa jireenya namaaf laachuu danda'u. Ani garuu wayi tokko sitti hima. Ilaa amanuu Yesuus barbaadamanii. Kiristoos sagalee kana dhageesseetta sittiin faradama. Dhaggeeffadhu. Sagalee kana tu dhageessu diddeennaan sitti faradama. Garuu dhageessee fudhatteennaan Maanne? sittiin faradama. Obboleessa koo dhaga'a. Dhaga'a. Na dhaggeeffadha. Haala nama Na dhaggeeffadha jireenya. barbaadu. Kottu obboleessa koo. Obboleessa koo. Kottu obboleessa koo. Dubbii kana dhaga'i. Siitaa inni lubbuu kee du'a jalaa baasa. Yooti Kiristoos taman innis jireenya bara baraa siif laata. Ammas jireenya barbaadde yoo ta'e Yesuus Kiristoos taman. Amani obboleessa koo. Yesuus si jaallata. Yesuus qooda kee dabarsee du'aaf of laate gatii du'aa sirraa kaasee inni du'aa kee. Kanaaf Yesuus Kiristoositti yoo amante jireenyi bara baraa kan keeti. Hojii biyya lafaa kana dhiisii Yesuus Kiristoositti amani. Yesuus akkasi jaallatu hin beektu. Maatti? Yesuus akkasi jaallatu beektaa? Na jaallata Yesuus. Akka inni jaallatu beeka. Egaa Yesuus Kiristoos akkanis jaallatu beektu ta'e kana dhiisi kana lafa kaayi. Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu kee godha. Jireenya bara baraas argata. Kana lafa kaayetanii Yesuus Kiristoos jireenya kana caaluun haalaata Yesuus Kiristoos yoo kana lafa kaayee isa sirkaa kana fudhadhe. Inni jireenya kana caalu siif laata. Yoo isatti amante jireenya kana caalu argatta. Kun jireenya biyya lafaatidha. Dhiisiiti Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu kee godha. Jireenya bara baraas argata. Haa ta'u obboleessa koo yoon kana dhiisee Yesuus Kiristoos ati kana fudhadhe maal faatu nyaata maal faan argachuu danda'a? Dhugaan isin jedhaa. Yooti hojii biyya lafaa dhiistee hojii seexanaa dhiistee Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu kee godhattee fudhatte jireenyi bara baraa kan keetidha. Jireenya bara baraa kana garuu Yesuus Kiristoosiin malee hin argamu. Yoo isatti amantetti garuu jireenya bara baraa hin argattu. Kanaaf Yesuus yoo amante jireenya argatta bu'aan isaa kana. Amma yoon dhuguma kana dhiisee caatii kana dhiisee yookiinis sigaaraa kana dhiisee dhugaatii garaagaraa dhiisee kana dhuguma Yesuus Kiristoos na simachuu danda'a obboleessa? Si simata inni si jaallata. Inni ammayyuu gara isaa akka dhuftu barbaada. Inni ammayyuu jireenya akka argattu barbaada. Natti fakkaata obboleessa koo. Maal taatu tu jabbante? Jabbanne tumtu. Tu jabbante tu. Obboleessu. Kana lafa kaadduuti jabban. Amma kana dhiisiiti. Kun siif hin malu. Kun siif hin ta'u. Kun kan biyya lafaatidha. Kan biyya waaqaa sagalee waaqayyoo dhagahi. Jireenicha argachuudhaafis amma Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu kee godhatu fudhadhu. Carraa argatte kanatti fayyadamu. Yoo waaqayyoon hubannaa sammuu namaaf ibse maal namni jireenya argachuu hin danda'u. Dubbii jireenyaa hubachuu hin danda'u. Siif garuu waaqayyo siif ibseera jedhee naman. Egaa ergate jettee erga Yesuus fayyisaa ta'e cubbuu koo hunduma isaa isa kanaan dura hunduma isaa naa dhiisuu danda'a ree? Yesuus si'iisa inni amma Kanaan dura caatii qaameera dhugaatii dhangaggaa dhugeera akkasumas immoo waan garaa hojjeteera naa dhiisuu danda'a ree gooftaan? eeyyen si dhiisa. Inni siif dhiisa waan si jaallatuuf isatti amani malee inni gara laafessaa araara qabeessadha. Tole obboleessa koo gette. Hin fudhattaa? Tole kai gammadeera. Gara Yesuusitti dhufuu kee dukkana keessaa jireenya argachuu kee ani gammadeera. Baga gammadde. Tole shigaa waan jedhu na faana jetta. Ilgeeffadhu.
Waan jedhu nafaana jedhi. Ani jedhi. Ani Biyya lafaa seexana hojiisaa hundumaa ganeera. Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu koo godhadhee fudhadheera. Yaa Waaqayyoo maqaa koo galmee jireenyaa irratti waan naa caafteef galatoom. Ol ka'i Yesuus Kiristoosiin fudhatteera. Ati tarree warra jiraatanitti dabalamtee boleessa koo baga gammadde. Amani karamisa, amani duganisa, amani karamisa, amani duganisa, amani karamisa, amani duganisa, amani karamisa, amani duganisa. Waaqayyo jalqabatti Addaamii fi Hewaanii uume. Addaamii fi Hewaanii uumuu malee sababii isaan abboomii cabsanii fi jannata Eden keessaa ba'an. Eenyutu? Addaamii fi Hewaanii jechuudha. Sababii isaan abboomii Waaqayyo cabsaniif jannata Eden keessaa ba'an. Karaa sanaan cubbuun ilmaan namaatti dhufe. Karaa Addaamiin cubbuun ilmaan namaatti dhufe. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo isa kana yaadee ilma namaatiif waan gaarii yaade. Ilma namaatiif waan gaarii akeeke. Kan inni akeekesi namni yeroo Yesuus Kiristoos Waaqayyo wajjin wal xaraarama barbaadu xobbaallaa mudaan qabne barbaade dhiyeessaa ture. Haa ta'u iyyuu malee karaan kun fayyina dhugaa dhiifama dhugaa kennuu hin dandeenye. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo biyya lafaa waan jaallatee fi dabarsee ilma isaa maal godhe biyya lafaadhaaf laate. Ilmi isaa kun immoo Yesuus Kiristoos jedhama. Eessa jira amman? Yesuus Kiristoos mirga Waaqayyo abbaa jira. Kana yeroo jedhu inni biyya lafaa kanarratti dhufee dhalate. Biyya lafaa kanarratti dhalate Waaqayyo maaliif akkas godhee namni isatti amanee jireenya akka argatuuf, namni isatti amanee fayyina akka argatuuf, namni isatti amanee karaa dhugaa daandii jireenya akka beekuu fi kun ta'e jechuudha. Amma garuu wayii tokkoon sitti hima. Namoonni isa kana hubachuu dadhabaniiru. Ammati garuu Yesuus Kiristoos kanatti yoo amante jireenya argachuu hin dandeessa. Yesuus Kiristoos kanatti yoo amante fayyina argachuu hin dandeessa. Carraa kana Waaqayyotu siif laate, yeroo kana Waaqayyotu siif laate, mee waa'ee jireenya kee borii yaadi. Mee waa'ee fayyina kee borii yaadi. Waan naan galleetu jira. Tole. Eden keessaa darbateetti maaltu Eden keessaa wanti darbatame? Waaqayyo si yaabisu gaaffii baay'ee bareedaa na gaafatti. Jalqabatti jannata Eden sun jannanni biyya lafaarra ture. Waaqayyo namoota achi keessa kaa'e Addaamii fi Hewaan achi keessa kaa'e. Maaliif akka isaan jannata sana keessa jiraataniif achi keessa kaa'e. Garuu Waaqayyo achi keessaa kaa'u malee abboomii wayii baasee ture. Abboomii sana namni muka kanarraa nyaatee hin du'a jedhee Waaqayyo abboomii baase. Garuu Addaamii fi Hewaan abboomii sana eeguu waan dadhabanii fi abboomii sanaan hin kufan. Amma garuu wayii tokkoon sitti himu. Karaa Yesuus Kiristoosiin jireenya dhugaa argachuu dandeessa. Amma jireenya hin qaban. Baay'ee gaarii gaaffii baay'ee gaarii na gaafatti. Jireenyi amma jiraattu kun jireenya yeroo gabaabduudha. Jireenya biyya lafaadhaa yeroo jennu jireenya daqiiqaa muraasa, jireenya guyyaa muraasaadha. Si galee garuu jireenya kana garsitti erga namni du'ee jireenyi wayii akka jiru. Si galee namni Yesuus Kiristoositti amane jireenya akka argatu. Erga du'ee booddee namni jireenya argachuu hin danda'a. Kana sitti maa yeroo isa biyya lafaa kanarraa osoo hin taane waa'ee lubbuu keetiiti. Kanaaf mee waa'ee Yesuus Kiristoos kana yaadi isa siif fannifame kana siif jedhee isa dhiphate kana mee waa'ee Yesuus Kiristoos kana yaadi. Yesuus fannifamuusaa garuu hin beeku. Yesuus fannifamuusaa hin beektu. Egaa Yesuus Kiristoos kan inni fannifame cubbuu ilmaan namaatiif jedhee fannifame. Cubbuu ilmaan namaatiif jedhee fannifame. Kanaaf ani waa'ee tokkoon sitti hima. Isa cubbuu keetiif jedhee fannifame kana. Isa cubbuu kootiif jedhee fannifame kana Yesuus Kiristoos kanatti amani. Eenyuuf jedhee fannifametti? Yesuus Kiristoos siif jedhee fannifame. Naaf jedhee fannifame. Kanaaf isatti amani. Yoon isatti amani jireenya nan argadda? Jireenya guutuu jireenya dhugaa argachuu dandeessa. Amanuuf immoo ulaagaa maatti narraa barbaachisa? Ulaagaan tokko yoo barbaachisu Yesuus Kiristoos amanuu fi yaada kee duwwaa qalbii kee duwwaa isa jaallachuudha malee ulaagaan garaa garaa hin barbaachisu. Kanaaf Yesuus Kiristoos ni amanta. Obboleessa kootis dhaga'i. Dhaggeeffadhu obboleessa koo. Kottu Yesuus Kiristoos kanatti amani. Didi foon kee, didi qalbii kee Yesuus Kiristoos kana duukaa bu'i. Ishina nama na bakka. Waaqayyo isa eebbisu. Gooftaan isa eebbisu. Ishii jilbeenfadhu Waaqayyo waanan jedhu na duukaa jirta jilbeenfadhu.
ani har'a kaasee Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu koo hojii seexanaa hundumaa ganee Yesuus Kiristoositti amaneera. Yesuus Kiristoositti amaneera. Yaa Waaqayyo maqaa koo galmee jireenyaa irratti waan naaf caafteef siin galateeffadha. Waaqayyoon asii kadhadha. Yaa Waaqayyo gooftaa mootii hundumaa dandeessuu siin kadhadha. Lubbuu kana jaallatti gara keetti waan deebisuuf dubbii keessa dhugataa sana waan hubachiifteef siin galateeffadha. Bara baraan si haa galatu. Amma immoo yaa Waaqayyo gooftaa jabaatti dubbii kee kanatti cichee yaa Waaqayyo ariitamni yoo ka'e illee yaa Waaqayyo gooftaa jabaatti dubbii kee kanatti jiraachuu akka danda'uuf ati isa gargaari. Sammuun isaa haa banamu, jireenyi isaa yaa Waaqayyo gooftaa siin haa hoogganamu. Kan hundumaa waan gootuuf si haa galatu. Maqaa Yesuusiin ameen. Hojjedhi. Egaa Yesuus Kiristoosin fudhatteetta. Waan itti gochuu dandeessu tokkoon waan itti gochuu qabdu tokko sitti hima. Erga Yesuus Kiristoos kana fudhatte ariitamni sitti baay'achuu danda'a. Hiriyyaan itti faana jiraattu lammiin si jaallatu haadhiif abbaan si jaallatanii sababii Yesuus Kiristoos kanatti amantee fi si ganuu danda'u yookaan si ari'achuu danda'u. Ariitama kana keessatti immoo yeroo kaatu yeroo teessu macaafa qulqulluu kana dubbifachuu dhugaa hubachuu Yesuus Kiristoosin immoo kadhachuu si galee fedha adda addaa dhiistee Yesuus Kiristoos duukaa bu'uu wangeela sitti laatame kana immoo afurii qulqulluu siif dhufeera. Afurii qulqulluu kana fudhatteetta wangeela siif laatame kana immoo atis amma dandeessee lallabuu dhugaa hubachuu dhaloota hubachiisuu sana jiraata ishee. Eenyutummoo na barsiisan wanta kana Macaafa qulqulluu kana nama afurii qulqulluu siif dhufeera. Sammuun kee banameera. Macaafa qulqulluu kana yeroo dubbifattu wanti hundumtuu sii dhufe. Si galee kanaaf iyyuu ati macaafa qulqulluu kana dubbifadhu dubbii dhugaa jira agartee immoo dhalootatti himi dhaloota beeksisi. Atis qooda boonsura jiru hundumaa ba'i Waaqayyo si eebbisu. Akkas hin baane rakkoo. Amani ikaramisa, amani duganisa, amani ikaramisa. Maal gochaa jirti jirattiin kun? Attis kaatee? Siin godha kanaaf ta'a. Mani mata ti nagala ni. Yamalin nagagawa nagamalin ta. Man? Moragang ko bora ina nagamalin ta. Mai da ko jira mo. Oi. Hanjir akkasitti mumbe. Mani jarati tokko mani. Mandara kee deemtee waa isheen haasoftu sammuutti na bu'ee nagaan koo booree biyyattii ijaarame. Ba. Kana tokkotti si aarsaaree maani. Kun na aarsine maaltu na aarse? Maarsi godhan. Tai. Eshi maasii ajajam. Daadhiin jira. Jiree. Adi cimaa dhabani. Cimaa isaa jiree. Daf ilam. Eshi. Si boori. Maal nan booree maal boorii naan jetta. Maal ammatii kanumaa beektee akkanatti yaadaan naa cinqamtaa. Kana caalaa maaltu nama cinqaa? Kana caalaa maaltu nama cinqaa? Maalatti maaf yaada kee dhoksan dursitee natti himtu. Kunoo jooree jawware reefan si argamiti. Amma jalattiin kuni warsiin akkatti si booressite kun anaanis boru naaf hin hirtu. Hiikamaadha hunda keenyaaf hin hirtu ishee. Ammatti kana waa tokko yaada keetti hin dhiin sitti hima. Dhugi. Amma waa tokko sitti waan akkasii agartee naan jechuudha ammatti boriyyuu yaadaan xiqqamuu dhiisiiti. Yaadatti mansi bira hin jiraa yoomiyyuu.
Ha? Akkatti haaraan barii malee reef isatti kun waan salphaadha. Sammuutti na buute Jee jirti. dhugi. Maal jetteettee jalattiin warra kamidha? Warra pheenxii moo mana isheedha sana yesus galaana moo garaadha waan akka siyaasatti mandara keessa deemte nama qabdee haasofsiisti argee. Anis yoonkee rukute waa keena gashiiti jedhee aaree kan ta'u wallaalee tan biraa deema. Qophooftee makkumatti buukaase silaammata. Maalan qophaa'aa kun duuteetta fittuu. Isuun kee gaariidha garuu yaada kana natti mukeetiif baay'ee nama cimaadhaati. Amma warrootatti kan ofii karaarraa baddee nuun isa booda gara isheetti nu fiduun ishee waaman oollee damni utuu ishee lafan qabatiin muxuxii ishee fixuu qabna lafarraa. Wayina dinaggaa. Utuu nuyi jirru. Booressite amma isheen booressite moo? Dhuma ishee ta'a malee kun. Amma kanaan maaltu nu baasa akkamitti balleessuu dandeenya? Jiratti kana lafarraa balleessuu qabna. Zarii ishee lafarraa balleessuu qabna waan jiratti kana maqaadhaati. Maal goone? Yoo ishee shatte lafa keessas hin dhowwin. Yoo isheen didde garuu najjeessa maal kun waan xinnaa. Dhugaa kee dhiista moo dhiistu ni gaafannee? Yoo isheen didde? Yoo isheen didde? Sokkisiis nagaa. Dabali! Dabala maka. Isin dabala. Dabali ka! Waash isin dabala maka. Aarii keessa fayyaduu keessaa miti ni waame. Safuu aarii tibboo. Nan kubadhi. Maraatamuu maaluu jedhanii nuun beeku min. Nuun bare inni nuun bare nuun bare. Egaa aburaa jiratti kana. Dabali! Aburaa jiratti kana lafarraa balleessin. Waadaadha. Waadaadha. Siyoo dhiisni malee balachuma saa'u. Waadaadha. Maal dhugnaa qabee? Dhiiganatti maal dhugaa? Dhiiga nu obaaste jiratti. Ilaala nullee kan dhunne mini jijjiirina dhiiga sheekatti dhangalaasa. Waadaadha. Wayine booressaa bu'aan jiru. Qomee koi. Maanni immoo Hin kaffalleefi. ati saarii kee galtee akka koo taate hidha kaffalii godhu. Maala.
dubartiin kun noo dhufaa jirti la. Keessa mala. Ishee kana kanaaf as kee dhokan. As keessa dhokanii. Obboloota ko agartu naguma nagaan waaqayyo isin qabaalla akkam wayi tokkoon isinitti hima Yesuus Kiristoosiin fayyisa lubbuu keessanii godhatanii afuuffoo akka kee dhaga'uun barbaadu. maal isin baattu kun Kan akka kee dhaga'uu fayyaroon qabu. dhagaa Yesuus Kiristoositti amanaa baatu kun maal Yesuus kun macaafa qulqulluudha Yesuus Kiristoositti amanaa ni jireenya isiniif laata inni fayyina isiniif laata Kana jireenya naa kenna. Kana jireenya naa kenna. Gauri. Obboloota kun dhagaa Yesuus Kiristoos amana. Yesuus Kiristoos amana. Inni jireenya isiniif laata. Gauri. Dhagaa obboloota kun. Obboloota kun dhagaa. Ati maali dubbii sobaatiin mandara keessa deemtee Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhaan tokko afur. Al tokko akka kee dhaga'uu fayyanii Carraan ladhaa. Callis. ati baatu kun maalidha? Dhagaa Yesuus Kiristoositti amanaa ni jireenya isiniif laata Callis. inni fayyina isiniif laata dhagaa Callis. Yesuus Kiristoositti amanaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu kee godhadhu fudhadhu rabbolo tokko Kana lubbuu qofa isaa. hiikamuuf Maadha kun? obboleessa koo dhagaa Maadha kun? Yesuus Kiristoositti amanaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu Kai, keessanii godhadhaati obboloota kun dhagaa maaloo Yesuus Kiristoosiin fudhadhaa maaloo Yesuus Tinggal Pak. Shekka kee ishee mandara keessa deemtee uummata joonjessaa. Isa jireenya isiniif laachuu danda'u. Isa fayyina isiniif laachuu danda'u. Yesuus Kiristoositti amanaa. Dhagaa obboloota koo dhagaa. Dhagaa obboloota koo. Maaloo. Yesuus karaadha. Yesuus jireenya. Namni sattaman hundumtuu jireenyaa qabaatu malee abaduuf miti. Yesuus karaa, Yesuus dhugaa, Yesuus jireenya. Isatti amanaa. Yesuus Kiristoos jireenya. Namni isatti amanu hundinuu jireenya bara baraa qaba. Waaqayyo tokkicha ilma isaa kennuufitti biyya lafaa jaallate. Isatti warri amanan hundinuu jireenya bara baraa hin argatu. Kanaaf biyyi lafaa waaqayyoon dhagaa isatti amanaa. Obboleetti nagaa waaqayyo siif haa ta'u. Nagaa waaqayyo siif haa ta'u kom. Maal jettee? Nagaa waaqayyo siif haa ta'u. Maal barbaadde? Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu kee godhattee fudhatteetta. Yesuus Kiristoos eenyudha? Beekon Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos waaqadha.
Yesuus Kiristoos waaqamti ergamaadha malee. Amani karanisa, amani duganisa, amani karanisa. Boleessu Yesuus Kiristoosin fudhatteetta. Yesuus karaa, Maalichaasta? Yesuus jireenya, Yesuus dhugaadha. Inni jireenya akka ta'e beektaa? Inni karaa akka ta'e beektaa? Yesuus Kiristoos. Ani kanan jedhu isin gurmooftanii kaatanii tokkos hiriyaa koo duubatti na duukaa qabee dideer qabe maal jechuudha maal dubbachaa jirtu? Akkasumatti obboleessa koo Yesuus karaa akka ta'e lallabaarra, Yesuus jireenya akka ta'e lallabaarra, Yesuus siif jecha du'ee, siif jecha du'aa ka'ee firdii du'aa sirraa kaase akka ati jireenya bara baraa qabaattus siif godhe. Eeyyoon Kanaaf Yesuus Kiristoositti amani, inni Yesuus Kiristoosidha. maal naa godha amma amanii? Inni jireenya sii laata, jireenya bara baraa. Jechuun anaan ilaa kaayyoo keessantu naa galuu dide kanaafidha kanaafan si gaafachaa jira. Maa eeyuudhan obboloota koo Yesuus Kiristoositti amana. Yesuus Kiristoos ergamaa tun ta'in Waaqayyo jalqaba akka bifa fakkeenya isaatti nama uume. Namni immoo abboommi Waaqayyo cabsurraan kan ka'e jannata keessaa baafame. Sababii cubbuu dhala namaaf Waaqayyo ilma isaa dabarsee beelafaaf kenne. Kanaaf inni Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha malee ergamaa miti. Waaqayyo hin dhalchus hin dhalus Waaqayyo ilma qabu rabbi tokkicha tana manan. Waaqayyo tokkicha ta'uu isaa isa kaadaan jiru obboleettii ko. Afur qulqulluun durbee Maariyaam irra buufatee Maariyaamis Yesuus Kiristoosin fayyisaa biyya lafaa deesse. Kanaaf iyyuu yoo Yesuus Kiristoositti amantee jireenya bara baraa qabda. Kanaaf Yesuus Kiristoos fayyisaadha. Ani gonkumaa kana gochuu hin danda'u. Obboleettii koo siif hin galle. Maqaan ittiin fayyan aduu gaditti aduu olittis maqaa Yesuus Kiristoosin malee hin jiru. Kanaaf obboleettii ko gowwaan ta'in Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu kee godhadhu fudhadhu. Maalurraan fayyaan na dhukkuma siin jedheeraa? Inni Waaqayyoodha, inni fayyisaadha, inni gooftaadha. Namni isatti amanu immoo jireenya bara baraa qaba. Kanaaf Yesuus Kiristoositti amani. Jireenya bara baraa qaba. Naan galle waan jechuu barbaada. Jireenya bara baraa qaba jechuun jireenya amma jiraattu kana malee jireenya haaraan jira. Jireenyicha sanas du'aa kaatee kanatti dhaaltu. Inni immoo karaa Yesuus Kiristoos yoo ta'e qofadha. Kanarra jedheessa hammaman jiraadha meeqaan. Amma jireenya baay'ee bakka qabeenya qaba. Maatiin koo bakka abbaa qabeenyaadha wanta ta'eef waan na fayyadu hin qabu jedhee mana amana. Gamoo nama jiraatan hundumti isaayyuu hin darba. Kanaaf Yesuus Kiristoositti amanuudhaan, Yesuus Kiristoosin fudhachuudhaan jireenya bara baraa isa jireenya bara baraa isa moofame, mana bara baraa isa diigame sana argachuu qabda. Qabeenya ammatti qabdu hundumtinuu asumatti hafaa, asumatti bada. Kanaaf iyyuu Yesuus Kiristoositti amantee jireenya bara baraa argachuun carraasiif kennamadha. Jireenyi bara baraa warra Yesuus Kiristoositti amane qofaan kan beeku innis Waaqa gubbaa kan jiru. Waaqa bira kan dhaqan amma lubbuun koo kan dhaqxu gaafan du'ee kee immoo jiraadhaam. Eeyyee. Dhukkuba sannaa kana isa arraabichaan laayin isa foon kee duwwaan laayin dhukkuba isa lubbuu keessin jechaan jiran. Kanaaf gara jireenya bara baraatti kottu, gara fayyina bara baraatti kottu, du'a keessaa gara jireenyaatti kottu obboleettii. Gosti imeeliin ol baaneetu raawwannaaf. Kan harkee ol galchinee raawwannaaf. karaa Inni immoo karaa Yesuus Kiristoosidha. maalitti beektamman haxxii beektaati? Wangeela dubbii dhugaa kana sitti lallabaara. Macaafni kun sagalee Waaqayyooti. Warri du'an Kiristoositti immoo kan amanan, deebi'an immoo kan ka'an, kan jiraatan macaafni kun hin dubbata. Kanaaf amani Yesuus si jaallata. Waa'ee keetiif gidirfamee, waa'ee keetiif rarraafamee du'a keessaa gara jireenyaatti si fida. Yoon amane yoo maanni faayidaan isaa? Kanaaf obboleettii koo siif agalu.
Yesus Kiristoos fayyisaa lubbuu kee godhadhu fudhadhu. Cubbuun kee hundinuu siif dhiifama. Inni siif du'eera. Inni siif of kenneera. Kanaaf isa siif du'e kanatti amani jireenya argatta. Yesus Kiristoos yoo nama cubbuu koo naaf dhiisuu danda'a? Yesus Kiristoos cubbuu dhala namaaf of kenne. Inni siif jedhee du'e. Cubbuun kee hundinuu siif dhiifama. Geeffadhu. Waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Kanaaf wanta hin jedhu na wajjin jetta. Harka kee ol qabattee. Yaa Waaqayyo biyya lafaa seexana hojii isaa hundumaa ganeera. Fayyisaa lubbuu koo godhadhee si fudhadheera. Yaa Waaqayyo maqaa koo galmee jireenyaa irratti waan naaf caafteef sin galateeffadha. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa kabajamu. Lubbuu kana badiinsa jalaa gara ulfinaatti du'a keessa gara jireenyaatti waan fiddeef eebbifame. Dukkana keessa gara ifaatti waa waamteef eebbifame. Ammas karaa keessa dhugaarra akka isheen deddeebitee karaa keessa dhugaarra jiraattuuf ayyaanaaf araara kee baay'isiif. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Waaqayyo si haa eebbisu. Eebbifamii waldaa naannoo kee duratti qabamii deddeebii macaafa qulqulluu siifan kenna. Macaafa kana qulqulluu kana dubbifadhu. Waaqoo si haa eebbisu. Faayidaan isaa jireenya bara baraa argachuu. Lubbuun kee iddoo jalaa oolu. Amani obboleessu. Amani. Amani Yesuus Kiristoos dhugaa akka ta'e beeku. Yesuus Kiristoos karaa akka ta'e beeku. Namni anaan malee gara abbaan naqu. Yoon dhabee yoo tarii Hin dhabutu. sattamannaa. Eeyyee. Namni sattamanii hundumtuu ajiraatuuf malee abaduuf miti. Laalaa. Tolesh waanan jedhu nafaana jettaa isaa booda Yesuus Kiristoos fayyisaa akka lubbuu kee godhattee hin fudhatta. Kanaaf waanan jedhu nafaana jedhu ani nana manaa jilgeenfadhuuti. Nafaana ani har'aa kaasee hojii biyya lafaa seexana hojii isaa hundumaa ganeera. Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu koo godhadhee fudhadheera. Yaa Waaqayyoo maqaa koo galmee jireenyaa irratti waan naa barreessiteef galatoomi. Obboleessa koo ka'i. Egaan ifa siif ife kana warra hin hifneefis akka ibsitu. Jireenya argatte kanas warra hin arganne akka isaan argatan akka gootu cimsee sitti himaa. Waldaa naannoo kee jiranitti siqtee isaanirraa yaada fudhattu jabaattee akkati Waaqayyoon kadhattu nan barbaada. Kanaaf jabaadhu cimii Waaqayyo faana bu'ii. Waaqayyo si jaallateera. Gammadeera gara jireenyaa dhufuu kee. Fudhadheeraare. Fudhatteessa bakka. Dhageeraam. Jira si keessa jira. Yeroo isa fudhattee kaastee Yesuus Kiristoos kan kee ta'eera. Atis kan Yesuus Kiristoos taateetta. Ishii jabaadhe obboleessa koo. Obboloota dhagaa Callis. Yesuus Kiristoosiin fudhadha. Obboloota Yesuus Kiristoositti amanaa. Maal goon? Adaraa Yesuus Kiristoositti amanaa. Inni jireenya isiniif hin laata. Adaraa obboloota wayi tokko isinitti dubbii koo dhagaa jirtu. Dubbii kana yoo dhageessanitti Callisi. Afuuftuu mandaraa. Yeroo gaabbii si yaamne kanaan booda amma carraa sadhumaa siif laata. Yaa kana nama morma keessa irraa kutamoo sabaatu kan lafa keessa. Macaafa qulqulluu keessatti namoonni wangeela kanaaf jedhanii aarsaa anarra geessi dhaabbatu. Haasaa biraan barbaannu. Yaa kana nama morma keessa irraa kutamoo sabaatu kan lafa keessa. Lafan kaa'u. Kaayila. Lafan kaa'u. Keen dabarsamoo lafa keessa. Dhagaa amanaa fudhadha. Amma amantaa garaa garaa bujjaa jechuun dhiistee amma amantii kana dhaabde moo morma keessa irraa qaraxxamu. Qabina qaraxxamu.
Mere kita berkurang sih lebat mer. Engkum. Bala. Namoonni baay'een gooftaa Yesuus Kiristoos kana fudhatanii ka'anii abbaa isaanii sodaatanii haadha isaanii sodaatanii maal godhu isa fudhatan kana dhiisu. Ati garuu abbaa kee sodaattee haadha kee sodaattee lammii kee sodaattee isin jireenya argatte kana fudhadhuuti warra hin fudhanne immoo akka isaan fudhatan godhi jireenya argatte kana immoo warra amani karamisa amani duganisa amani karamisa amani duganisa Gari jiratti kana fixuu qabna tokko nama miti jirri oduu sobaa warra hin labdu kana balleessuu qabna lafarra. Kanaarra seenyee galle karaa seera deemtu baga barre malee butuutii ishee fixuu qabna. Lafarra hafuuraa ishee balleessuu qabna nuti jiratti kana. Waada. Jiratti namayyuu karaa kanarra jirti. Qophaa'ee dhufeerarraan hin xumurraaf. Caalaatti qophooftaa. Jara hafuuraa ishee balleessuu qabna. Jirti amma sagalee ishee dhaga'amaa mandara keessa. Mandara keessa jirti jirti namayyuu. Ni dhufti. Har'a badduu baasuu qabna. Iddoo tokkotti gurree dhukannee keenya eeggan. Akkasuma. Qabaatuuf malee abaduuf miti. Boloo tokko haala sartaa Yesuus karaa akka ta'e lallabaan jira. Maaltu karaadha? Yesuus maaltu karaadha? Maaltu karaadha? Yesuus karaa. Yesuustu karaadha. Maaltu karaadha? Yesuustu dhugaa. Biyyeen fadhu sadiisi. Yesuustu karaadha. Maa inni dhugaan? Maaltu kee dhugaa beeka? Boloo tokko. Biyyeen fadhu afuutu akka kee dhugaa beeka. Tasgabbaa'ish. Jedhi gadi. Obboloo tokko. Jedhi.
Kana kagee dhugaa beeka. Hafuuftu. Obboloota koo amanaa. Jedhi Yesuus. Jedhi Maalin tasgabbaa. buuslaf Kun dubbii waaqayyooti. Kun jireenya namaaf kennu. Namni kana dhaga'u. waaqayyo lamas miti namas miti. Kolkollee. Waan lama miti tokko malee. Obboloota koo dhagaa. Dhagaa obboloota koo. Kan akka kee ganaa xaraa kana. Siina ho'i. Geeffadhu. Morma isheerraa kun. Amma waa tokko sitti. Yesuusi. Karaa. Yesuusi. Abanaa. Qoricha Yesuusiidha. Ishee akka geesse soosoo goggotaa. Calis. Argita miti kan. Isiniin galle malee. Kan argita miti. Isiniin galle malee. Calis. Wangeelaan hin morman. Calis dhaggeeffadhu. Yesuusin hin morman. Kana saba uummata ishee akka kee kan uummata. Kanaa Yesuusidha. Waaqni lamaa miti namaa miti. Jiran. Argita warra hoolota akka kee. Isiniin galle malee. Amma waa tokko sitti carraa tokko sii kenna. Isa jechaartu kana, isa jettee uummata gorsaartu kana hin dhiiftamoo morma keessirraa gata kanaan. Argaarta miti kan keetta filaati. Kanaan morma kee latsirraa godhe. Alaa. Kun inni ifamu jireenya isinitti taphana. Jireenya maali? Ofiyyuu jireenya hin qabdu. Uummata jireenya dhowwuu fedha. Ilaa yaa obboleessa koo waan siin galle jira. Waraqata ati lubbuu keenya biinii sabaatu kan lafa kaayi. Dubbii waaqayyootti dhaquu waraqata miti. Callisi. Kitaaba isinitti hin fakkaatin sagalee waaqayyooti. Waraqataan namni gowwoofamu. Namni isa kanatti amanu jireenya qaba. Waraqatatti namni namanu. Waan ilama miti namas miti. Isaa kun dhugaadha. Innis ture immoo waan kana. Innis tu. Akkamitti dhiifama isinutti amanaa. Lafan keessuun galu. Keessu lafa. Isinutti amanaa. Kana dhiigni warra haftu. Kana ati lubbuu ishee dhabde namoonni baay'een jiilanii dhiisu. Amaatii waan barbaachisu beektaa kun. Kanaaf kana taatedhanii. Kanaaf macakka. Durgolatti namni ta'e.
Warra isaa burjaajisu sana ammoo zarii ishee xumuraa jira lafarraa. Maal dubbata waa'ee ishee? Gara ishee wallaalchisne. Warra haftes xumuruu qabna hojii keenya waan ta'eef. Jirti taanaan maal nuuf haaraadha beektaa waan ishee gochaa turre maal? Labii dhagaan jiru. Jalatti ati himaa. Yaa biyya lafaa Iyesuus karaadha, Iyesuus dhugaadha, Iyesuus jireenya. Inni tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Kanaaf yaa biyya lafaa karaan dhugaan jireenyi Iyesuus Kiristoosin malee hin jiru. Yaa bolota ko. Iyesuus hin jaallata. Iyesuus karaadha. Yaa bolota ko Iyesuus karaadha. Ishee akka keessa bolota ko. Iyesuus garii warra akka keessa Iyesuus Kiristoos hin jaallata. Bolota ko waatu sin hin galle. Iyesuus baay'ee sin jaallata. Iyesuus karaadha. Bilgeenfadhu. Iyesuus Kiristoos. Bilgeenfadhu. Waatu sin galle. Bilgeenfadhu. Jireenya sin hin galle. Bilgeenfadhu. Waan gochaa jirtan hin beektani. Bilgeenfadhu. Bilgeenfadhu. Iyesuus Kiristoos Bilgeenfadhu. karaadha. Iyesuus Kiristoos dhugaadha. Itti amanaa. Bilgeenfadhu. Iyesuus Kiristoos jireenya. Bilgeenfadhu. Inni karaadha. Bilgeenfadhu. Obboleessa koo sin galle. Dhugaa sin galle. Callisi. Jireenya sin galle. Gara jireenyaatti kottu obboleessa koo. Inni ammayyuu si jaallata. Waan gochaa jirtan hin beektani. Callisi. Waan gochaa jirtan hin beektani. Callisi. Waan gochaa jirtan hin beektani. Callisi. Callisi. Itti amanaa. Iyesuus Kiristoos karaadha. Karaa shirkaa malee. Iyesuus Kiristoos. Karaa isa kam? Inni jireenya. Wadatti kana morma isheerraa ganti. Iyesuus hin jaallata. Waan gochaa jirtan hin beektani. Iyesuus karaadha. Obboleessa Waaqayyo si jaallata. Waaqayyo si jaallata. Obboleessa ol jedhe Waaqayyo si jaallata. Ol jedhe obboleessa. Obboleessa ol jedhe. Waaqayyo guddaa si jaallata. Ol jedhe. Ol jedhe. Humna Waaqayyooti. Kan ayyaanam ta'e humna Waaqayyooti. Hin sodaatinaa. Obboleessa kottu obboleessa. Waaqayyo baay'ee sin jaallata. Ayyaanam ta'e kottaa. Obboleessa kottu Waaqayyo si jaallata. Jilgeenfadhaa. Waaqayyoon isiniif kadhanna. Jilgeenfadha. Gooftaa lubbuu kanatti waan mul'atteef dhugaa kee waan itti mul'ifteef kabajami. Maqaan kee eebbifamu. Guddummaa kee waan itti mul'ifteef galanni siif haa ta'u. Badiinsarraa karaa jireenyaatti waan waamteef kabajami. Obboloota koo Waaqayyo sin jaallata ol jedhaa. Obboloota koo hin boo'inaa. Inni sin jaallata. Obboleessa koo hin boo'in si jaallatan. Hin boo'in si jaallata. Si jaallatan boo'in. Hin boo'in hin boo'in. Inni baay'ee sin jaallata. Waaqayyo dheekkamsatti nariifatu. Araaraaf ariifata. Inni isinitti araarama. Obboloota koo hin boo'in. Obboleessa koo hin boo'in. Ol jedhi. Ol jedha obboloota koo. Inni sin jaallata. Hin boo'in. Obboleessa koo hin boo'in taate.
si jaallata. Obboloota koo hin gaddinaa hin boo'inaa inni baay'ee si jaallata. Araarri Waaqayyoo baay'eedha. Lakki obboleessa. Nuyi warra akka kee wangeela kana lallaban. Lubbuu isaanii baay'ee balleessineerra. Amma dhuguma nu jaallata amma dhuguma. Araarri Waaqayyoo baay'eedha. Jaalalli Waaqayyoo dhuma hin qabu. Obboloota koo isin jaallata. Cubbuu keenya nuuf dhiisaare. Cubbuu keessan isiniif dhiisa. Waaqayyo si jaallata. Waaqayyo baay'ee si jaallata. Bakka isaa manaa faayisaa lubbuu keessanii godhadhaa safradhaa. Arraa kaasaati hojii biyya lafaa dhiisaa. Hojii seexanaa dhiisaa. Jibba dhiisaa. Qulqulloota ari'achuu dhiisaa. Nama Waaqayyoo ari'achuu dhiisaa. Gara dubbii Waaqayyootti kottaa. Gara jireenyaatti kottaa. Dukkana keessaa gara ifaatti kottaa. Inni karaadha. Karaa jireenya bara baraa isiniif kenna. Obboloota koo kanaaf amma isin kan ayyaanamtaniif eebbifamaa. Obboloota koo kanaaf jilgeenfadhaa. Yesuus Kiristoosiin faayisaa lubbuu keessanii godhattanii fudhattu. Wantan jedhu kana wajjin jedhaa. Biyya lafaa seexana hojiisaa hundumaa ganeera. Yesuus Kiristoosiin faayisaa lubbuu koo godhadhee fudhadheera. Maqaa koo galmee jireenyaa irratti waan naa caafteef galanni siif haa ta'u. Eebbifamaa ol jedhaa Waaqoo sinaa eebbisu. Eebbifamaa inni sin jaallata. Kanaaf iyyuu cubbuu keessan kanaan duraa dhiisaatii gara waldaa kiristaanaatti deebi'aa. Phaawulos ilaale ergamoota ilaale raajoota ilaale garboonni gooftaa darbanii booreenatti galchan garboonni gooftaa darbanii booreenatti galchan gara kootti maafafa maaliif antaafafa ba'een lallabaa malee hin taa'u suuqii galee ba'een lallabaa malee hin taa'u suuqii galee. Soba namorma malee intaa'u suuqee galee dhugaan ol kaasa malee intaa'u suuqee galee. Egaa obboleessa keenyaati amma eessa deemtare? Ani amma deemee wangeela mootummaa lallaba warran dhageenyan dhageessisa. Hojiin koos isadha. Egaa nus du'a lubbuu keenyaa nutti ta'u faana deemnee wangeela lallabnu. Mootummaa Waaqayyoo lallabuun fedhii keessanii? Kanaaf wantan jedhu wajjin jechaa deemu. Iyesuus karaadha. Iyesuus jireenya. Iyesuus dhugaadha. Aduu gaditti fayyinni ilma namaaf isaan malee hin argamne. Didhaa godhadhee ka'eera lallaaftuun ta'aa akka durii. Humnaa godhadhee na deema dachaanii naannoo garri. Machaa lafa naa geessisa dubbadhee dhugaa wangeela. Hinaaffa garaa koo adee hayyoota dhumee nu jala.